والله ونندزي داتي هر قد بابتي قد بابتي وقت نبني والله ونندزيون يوم قال لي هذه إني تجن أنا مديني متي نبوسي تاني مدي إني تجن مدي هر واي موت ما تبي شانداكي قد بابتي وقت نبني وقاية كوتو كوتو نتتك كم سني نتفاي رمتني هكما كي بلوت تاني شلو كنا واسنا نور ميا كوتو نا وجتي بلوك يلا بابتني أما سيمو دانغان ترى بتني وقت نكتامي هاي ركون كم sini kare rakkoon qabu hammattiin bu'ee kana isinis guyyaa imimmaan buuftanii booftan jirta adas kitaa yee muhammad naa qabsiisa mubaarak musammaati tokkoffaan kun ammata natti buutee akkana noo gochiisaana mubaarak musammaati abdii huseenii ejimmaa lejiin sinillee quba qabe jiru mucaanneen gad dheesse caakaatti ni gati quba qaba jara keessaa jechuudha bitamaniiti faamilii hundi keessa nagabdaa warra karoora gosu malee warra jala teessi abaan bantu wallaahi lafee gidi ana wadiini Hapara bedimit, bara bedimit, bilisera bedimit. Bijakan kaya yori ya tadi kali badan itu betul. Natural itu nih, kira-kira na. Tua ini kayaknya biasa natural betul nih. Roba ye, motumawan asal bedimit ini. Ada yang sekarang buat tuh, miskin apa kita kata tuh. Gari beda beda isa untuk kenang kulonan. Ada kali badan ini kita kata nih, rakong kabu. Miri rakong cuma macam ani semua saya nampak. Saya nampak, wallahi saya nampak. Angkat ni aku be, kan jari nanti kapsani, kalau sekarang nanti kapsani. Aku wan mutu mati kapsawi itu. Hamba itu beli dari nala, ruwe dari tu ni tidak walu selingkuh guna ratu jauh jauh. Anu baru itu jauh. Wagau tu nanti kapsawi tadi nanti guru pijar nanti jenis jepit mesti. Yor barang kun apa deh? Saya nala. Lepas itu mesti, wallahi yor barang kun apa? Ani mu itu hadla saya nala. Wallahi, akhirnya bositan. Yohan mungkin seni hati ke seni kali batin boin, seni ni lalu ni biaya bakal kena kesati, nerak kita ni mesti. Kami mau cuma si, ambas itu merah tu tinggal tu bade, ayah rakong kau, abjus yang galat tu melfadu baket bab seri kau tu galat tu melfadu sini lah, interview ni orang dekat di sufi AI das, mau cuma orang musuh rakong kau, amma, Arenjera kan sirak akan gorarus mubarak musamasi sere to peda or usam da shimis fasorti ngam godan isani unjera yusere jera na or kan sirak kan tiare summat kan anje isa jerani usam da shim mubarak musamma abdi husain jara kaso maleti kan sirak kan ti te chur akamu tumma ko ke fu sere tani fela nurte grup jara ni Wagunan, sira jara anta teka benan interview orang bane cura. Malivi politika ke sengal tani biya kana cura. Ani moi kaba. Harga di bahasa ni kita na bane cura. Ana badina taka di bae boe. Tesani nal tani wan situ waktu sun. Uyar bijira. Amadin bijan bagai senaf. Ini kali. Ani motuma wajini biya jama biya digas kawa to kus dubate megu. Gawa gadi bahasa ni bakete na bitani shi bilis kalau tuma undi ke senu. Kalau Thomashi, jazakumullah. Wan mu Thomas ni ko peso de sani natani. Harra na tiro de natika fata ni vidi biya mati. Eshe. Akon ko. Mari bam. Ya na tiro de ni bar nangka tir bani bar. Tu seri juru tu wor ka kabu. Seri biya kana suani ni wa ni na ada gadi be madenan. Yusura dan namina tir batun juru digale. Tokofa gamang gadi be made jolle ke nyan rar wa ammat kana. Jirenya na waniru, ojina na waniru gadi be namina rar batu kunjuru. Oblisan kabu. Oblitin kabu. Woga to ko guduna te kama matur nei. Ya? Gadi ba tane na dangal bane chata ke gadi ba tane ko tire bane chu. Kona lagi amati. Anggo ini nanti si bucu sinjiru margot amma esa jirta bakka jirtu. Wai mau mati bar, wai mau mati. Nabi yo kenara wai nanti. Kotu. Nabi yo kenara wai nanti kapso tu mau kenara undisi. Nabi yo bicara. Amma tu mati kerusin mal tu kerja. Wai kan kumati singal sih. Kami be tere kari foto kata mani beri boite man hari jesat bosite samte आज jesat tu kari beri bote malah ni negenya biate man tu bote malah ni jibang seni kawa tu jibang seni kawa de sali ke seni pagi seni kama gawa ke mau kutis argir unde ke seni chul haram mau kari baat ni jangan bitani shanta mau kari baat ni kita bitani aye galat tu masih jazakumullah lafin ko tu toro mo lafin ayu seni orang sini kali anile kana sini tikapsa biyam baat unte biye ko kali lihat sini kali biyam baat unte Natural tani jangan ada bitani. Aku kau.
obboleewwan keenya makalaakiyaa horii ganda keessaa qotaa alqolame makalaakiyaan horii biyya keessaa dhaamsa mootummaatti dabarsiisan tokko jira. Ambaasii Itoophiyaatti dawwaleeraa silkiin kun cufate makalaakiyaan qofti ol godha makalaakiyaan qofti ergadda akkasii abaaboo darbadda maaliif dhaamsa tokko wanta dhaamu qaba. Uummanni kuni Dubaayeen keessatti natti rooliseera waan ta'eef dhaamsa tokko na qaba. Akka Jimmaattis ijoolleen keenya du'aamna kennan hundi jiraachuudha Dubaayeen keessatti. Maaliif hojii jara waan beekanuuf guddatee nu caala jedhanii du'aana kennanii jedhanii jechuudha. Har'aan immoo edda bakkee mule. Shaantaa kiyya bakkeetti baafnaa bakkee mule jechuudha. Jara waloo nama shanatti bitanii naan jechuudha. Ansoolaa dhabee naqee shaantaa kiyya biraa fudhee deemee jechuudha. Nama shanatti bitanii naan bakkeedha. Sababii mootummaatiif. Ayyee. Lafeen gootota Oromooti isin yaata. Kitaabni seenaas isin gaafata. Rakkoon qabu gaafa ani kan inni gubee kan ibiddinatti qabate kan onnee keessatti ibiddina qabate nama shanii naas fararatanii daangaa sinatti darbitan kan manni godhoon kan galee. Silkiillee guuttachuu naaf silkiillee guuttachuu ummata keenya warreen Jimaanii keessa jirtan Somaaleedhaa qabee Ustaaz Hamzaa Shim Mubaarik Musammaa Abdii Hussein sira jala to'annoo sira jala hojii qabdan jara kana sadan jechuudha. Kan bakkeetti gadi baasanii darbees kan du'aana kenna jara kana sadan kan mootummaa shorokkeessu jara kana. Maaliif jara kana gaafa qabu ummataan illee galchinaa ummata dhabbashanii akka hojii hin galle ummata guruppiidhaan waasaappiidhaan meeseenjaratti ijaaranii xiqqeessaa turani. Har'a gadi baasanii shaantaa kiyya bakkeetti darbanii jechuudha. Tuffii jarii mootummaa keenya qaban ilaalaa kunoo. Ilaalaa. Ahmadiin yoo mootummaa deeggarsa yoo mootummaa bira dhaabbate mootummaan biyya nama ajjeesee hin baane namummaa hin baane biyya abbaa godhiiti. Har'a isin immoo gadi baatanii bu'uun koo nyaatanii miti bakkeeditti rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Obboleewwan keenya dhaggeeffadhaa. Adeemni isa danda'ee haasa'an jiru. Miidhameen jiraanii qaama seeraa bichaa ijoollee makalaakiyaa bichaa walgalchaatii Ahmad Kotuutiin makalaakiyaa bichaan ergaddaa makalaakiyaa warri liyyoo eelee jechuudha warri humna qalleessaa bichaan ergaddaa hangaafii deebii tokko isin deebisaa ergaddaa makalaakiyaa bichaa warra biyya keessaa jechuudha. Maaliif dhaamsaan gorsu jira ajaja isin natti murtan hayyee rakkoon qabu. Gaba qabsooftan. Akkam jirta naguma? Nagaa maaliin qaba shaantaa kun gadi baasanii darbanii gaafa filannoo asii filannoo biyyi irratti mucaan kun biyyi deeggara waraanaa biyyi jedhanii asii taphataaru Dubaayeen keessatti jechuudha. Ani obboleessan qabu. Eenyuuf eenyuun kan makiinaadhaan si baasee duwwitee alatti si darbe nutti himi warra yakka kana shira xaxees nutti himi rakkoota kan qabu bakka hangeenya nuti. Bara deebiin nada'uudhaaf humnaan qaban nan danda'anu. Nada'uudhaaf anillee nama waraqaa qabu nan danda'anu si har'a gadi baasanii shaantaa kiyya bakkeetti darbanii Abdii Huseenii Mubaarik Musammaati Alexis Taayeeti Somaaleedha kan Dubaayeen keessatti qabsaa'ee Ramadan Faashin jara kana sadanii kan jireenyaan kun dhawwee uummanni akka inni nan gargaaru uummanni akka inni na bira dhaabbanne shiranatti ta'u jechuudha. Har'a Dubaayeen keessatti waggaa tokko guutee isa kami kan manaa si baase yaani kan edamu halkan edaatii kan jarresi darban. Kan jarreen darban interviina waraabanii OBN Jawaar irra gadhiisanii interview waraabanii AI'dhaan qaqqabanii ambaasii Itoophiyaas yeroo barbaade waan mootummaa deeggartuuf waan mootummaa bira dhaabbatu mootummaa nama deeggaru hin jala tole interview waraabanii gadhiisanii. Rakkoo tokko hin qabu. Yakka kana tokkoffaarra eenyutu jira lammaffaarra eenyutu jira kan makiinaadhaan geessisi darbe immoo eenyu kan yakka kana sitti raawwate immoo eenyu kana dabareedhaan yoo himiti viidiyoolee ijoollee naa waraabanii bakka jarri taa'anillee bakka jarri galanillee tokko tokkoon nu himta jechuudha. Gadi baasee bakka itti naqatee duraan kitaaba seeraalaa kitaaba Jawaar fidanii eebbisaa turan isa kanaan tokko hime kanaaf maaliif himte jedhanii du'aan kennan nu jira jechuudha. Gadi baasanii bakka itti darbanii ijoolleen keenya hundinuu namni mucaa kana kaarraa fuunee sappoortii kun jiru har'a kunoo eebba jiraatti du'a jiraatti ergamaan ture gaafa diizanii na bira dhaabbachuu innaan jara kana baasee gadi kennee filannoo mirchaa filannoo kanatti gadi baanii mormunee innaan afaanii qabachiise Dubaay keessatti ambaasii Itoophiyaatiin nama na hordofu nama na bira dhaabbatu tokko naa kaa bootaan jira dhufu tokko naa uumaa jedhee himataa ture ofirratti jechuudha. Namni furmaata tokko naa kaa hin jiru.
Amma nama tokko jechuudha nama qaama seeraa bira si geessuu danda'u nuti deeggarsa sii goonaa amma dandeenyatti as keessa teenyee nama qaama seeraa bira si geessu duwwitee olluu galche jechuudha. Nama Dubaayii keessa jiru nama tokko achi booda furmaata isaa hin goona jechuudha. Nama qaama seeraa tokko namni jiru namni qaama seeraa hundinuu talaa tokkooti. Sortee kana dalagatee Ustaad Haashimi. Nama seeraa gachise jechuudha. Mubaarik Musammaa jechuun talaa tokkoon koo tokko chaayii kan natti bitee namoota isaa dhullee jechuudha. Jalqaba irratti rakkoo takka hin qabu. Kan jalqaba irratti ati himattuu fi kan lammaffaa hanga akka sadaffaa fi arfaffaa illee rakkoo takka hin qabu. Kana dabareedhaan himta. Ahmadin. Ahmadino. Ahmadin. Ati warra sin fayyadne as gubbaatti ol hin baasin ati. Warra sin fayyadne as gubbaatti ol hin baasin. Warra mootummaa kee warra maatii keenya haadha keenya isbaaltii gubbisaaru hunda jiraa gadi ba'ee tokko mee afaan qabachiisee naasii natti qabsaan isaan dhaagee gadi baasanii bakka itti darbanii mootummaa deeggaree jechuudha. Na jibbanii natti reekan hunda jiraa jechuudha. Eebba jiraa du'a jiraa bira dhaabbataan ture gorsaan ture har'a garuu gadi baasanii du'aan kennani. Argaa jirra waan ati ta'aa jirtus argaa jirra. Yakkis irratti raawwatamaa jiru har'as ta'ee bor ta'ee nuti akka qaama seera tokkootti ni balaaleffanna. Wallahi ibidda natti qabate beeshaa qabadhee xiyyiin keessa baasu haadhati ibidda natti qabate wallahi mataan nama bu'ee wallahi gaafa jarri mootummaa kanatti shari'aa jedhamu mootummaan gadi ba'ee ofirraan falmatu gaafa jarri biyyaan baaqessa hojiidhaaf biyyaa baatee kaatee jechuudha mootummaan ho'itu afaaniin qabachiisee mormee nan hubee itti mee jechuudha wajjin nyaadha wajjin nu gara yaadeen akka oromootti gotti gorsan gobulanii interbiinatti waraabanii guruupiinatti jedhamanii shiranatti shiranii waggaa tokko guutumatti fayyadamaa turan jechuudha. Amma uummanni as jala jirtan sheer godhaati. Warri nama sirraa fayyadamu malee nama si fayyadu hanga ammaatti nagarre jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu taanaan mucaan kun miidhamaa jira. Har'a waggaa tokkoof wayi argaa jirra jechuudha. As jalatti kan viidiyoo irraa waraabaa kaan akkas godhaati. Wanti kun bareeda miti mucaa bakkeetti gatuuni. Osoo seeraan akka seeraatiin qaama seeraatiin abiyyiin illee wallahi mootummaa kan dhufeeti mootummaa barbaada makalaakaan ture garuu maatii kiyya jiraachise kan tokkotti fi abinaan gaafa jennee turre sanu akkuma nam tokko dalagadhee ilmoo namaa ta'a biyya bilisootaa ta'een biyyaawee mootummaa mormii mootummaa qe'ee biyyaan baane waan nama cuubluudha garoottiin godhate garuu immoo ummanni kun qaama siyaasaatu ta'in warra biyyaa suura biyyaa alaatti kan mata keenya hoosisaa dhufan haadholii keenya hookaa waan uummata kana haadha kanatti asaaraa duseetti Presiden ambaasi Itoophiyaatti neessaa jedhee dubbina isaa xaaqee nuti akka qaama seeraa tokkootti waan ati seeraafis godhaa turte waan ati fayyadaa turte ni beekna. Warri biyya alaa jirra har'a waraqaadhaan biyya alaa jirra jedhanii immoo yakka adda addaa kan asirratti raawwatan bareeda miti. Yeroo jarri viidiyoo si waraaban malee yeroo jarri si gargaaran hin agarre. Amma sa'aatii kanatti jechuudha imbaasii Itoophiyaa biras dhiyeessuu qaban. Interbiiyya waan irratti gadhiisuudhaani viidiyoon waraabanii gadhiisan maaliif gootummaan gobaranii mootummaa chorokkeessaa jechuudha yaadanii interbii gruup irratti jedhanii gadhiisuudhaani gona waraaban maaliif AI kan sagalee namaa godhee sagalee bareechee gadhiisu sanatti gadhiisuudhaani interbiin waraaban mana abdiisanitti jechuudha abdiisanitti jechuudha waasa jechuudha nama waame maaliif interbiiyya waan irratti gadhiisuudhaani mootummaa kufuudhaan mootummaa qe'ee godhanii kana irratti gaggeessaa turan jechuudha mucaan kun Oromoodhaa qabsaa'ee Oromoodhaa dhaabbatanii AI irratti jedhanii akka mootummaa gochuudha akka maatiin biyyatti qabsiisuudhaani shira kan raawwataa turan jechuudha. Ambaatii Itoophiyaa illee quba qaba aan dawwalee hin ture xiqqeen kiyyanni kun cufate har'a gadi baasanii bakka itti darbanii garuu immoo isin keessaniif hin tolu makalaakiyaa wal naqachaatin makalaakiyaa Itoophiyaa qofa wal naqachaati amma marmatana kenna hunda jiraatiifu warra ganda jiraan beeka arsii ganda jiraachuu ijoollee maarsiiti kana kanatti hojjetu immoo abdiitin. Ni raawwanna waan raawwatan. Waggaa tokko fayyaa kanatti dabalatee jiru. Har'a marmajjaan kennaaf hunda jiraatiif. Galkoon qabu. Gaafa gadi baasanii bakka itti darbanii rakkoon qabu. Ani gootummaa kootiin naaf malee tu akka jiraatee xiyyiitiin keessa baasanii gochuudha. Inni galee maaliif na asfaarraanii waa'ee tokko daangaa darbani. Ansuraan dhabe waa'ee. Inni galee nama baratee illee biyyaa ba'e. Kanaaf amma uummata jechuudha uummanni
akkanatti mucaa kanatti taphattanii yeroon kun yeroo hawwaatti jedhanii akkanatti mucaa kanatti taphattanii akkana mucaa kana alatti gatuun keessan waan gaarii miti. Namni tokko hin rakkataa hin dhibamaa akka inni danda'utti hojiilee galchitanii gargaaruun isinirra jira ture. Kanaafuu inni nagaama amma shabakaa si qabe Ahmadiin shabakaa si qabaa jira. Shabakaan na qabaa jira Paakistaan shaqaladhe bakkeetti argatanii naan Paakistaan shaqaladhe silkiin tokko xifatee jira. Rooroo garaa garaa kan jirra wataaruu waa'ee dhimma siyaasaa bichaa. Waa'ee dhimma siyaasaa bichaa eeganii mootummaa dabbasanii naan. Hanga dhumnee achi si fuusimnu jechuudha. Hanga erginee achi si fuusimnuutti silkiin kee yoo chaarjii qabaatillee rakkoo hin qabu. Waayifaallee bakka shabakaa irraa shaqqalatti irraan fagaatiniiti. Mubaarik musammaatti illee sheer godha. Waa'ee dhimma siyaasaa dhaggeeffatti waa'ee dhimma siyaasaa bichaa naan gorsee dadhabee mootummaatti hin baasee sin kenna gaafa jedhuun gadi baasanii bakkeetti darbanii manatti illee gireessinaadhanii natti roorisanii hojii illee galchinaadhanii gadi ba'anii gara maa galgala moodii natti taphatu jechuudha. Waggaa tokko fayyaa. Jiraawwatiin garbuun gochuudha. Warra yakka kana sirratti raawwate qofatti sheer godhi. Makalaakiyaa nama tokko dabaleetii ni gaafanna seeraan ni gaafanna. Warra yakka kana sitti raawwate tokko hanga 3-4 warra bakkeetti illee si gate warra interview illee si godhe jechuudha. Mucaan kun jechuudha rakkateeti malee uummata jaallatee miti. Rakkoo isaa osoo ilaaluu qabdanuu jechuudha. Akkanatti rakkisuun osoo nuti mana keessatti osoo rakkisuun keessan hafuu jechuudha. Amma immoo fiddanii bakkeetti gatuuni waan gaarii tokkoo miti uummata. Isinii galee. Wanti akkanaa kun waan isinirraa maluu miti. Tokkoffaa mana keessa kan turre Ustaaz Hamzaa Mubaarik Musammaa Abdii Hussein tokkoffaa jechuun kan Abu Dhabii dhaqee na fidee dhufe jechuudha. Har'a gadi baasanii bakkeetti naqatan. Maaliif manatti illee kireessinaan ishee hedduutti jiraatu jechuudha. Kanaaf an asillee ambaasiitti meeraa dawwalee ambaasii barsiiseera Abu Dhabii deemee jechuudha. Abu Dhabiitti deemee makiinaa dubaree karaatti cufatee silkiin shiree duuba keessaa turan jechuudha. Kan kana si godhe bakkeetti si gachisiise Abdii Hussein. Abdii Hussein kan gadi baase. Bakka inni tokkoffaarra jira jechuudha. Amma inni jalqabarra jira. Abdii Mubaarik Musammaa kunuus mana dhaqee Abdii Hussein mana dhaqee barri banuu hidhanii dhiiseen deeme Mubaarik Musammaa mana dhaqee qaamaan hojjechuudhaaf si deeme jechuudha. Maaliif shira kan kanarratti waatarra jedhamu. Kanaaf ol galtanii deebii malee tokkoffaa an Ahmadiin nama dheengadda. Beer beer sababocha biyya ofiitti filee dhaabbataa ture lammaffaa immoo as keessatti gatamuun koo jibbaadha. Jibbaanaa qaban jechuudha. Uummata yakkii akkana ga'u jechuudha. Yakkii ammana ga'u. Yakkii Ahmadiin isinirra dalage isa kaminni yoo isin gargaaruu ta'e malee mucaan kun mucaa waan beenne jechuudha. Mucaan kun mucaa biyyaa dhaabbataa ture. Har'a rakkatee isin bira galee waan takka barsiisa. Hojiilee hojii gaarii galchaannaan irraa fayyadamuu malee waan takka mucaa kana fayyaduu gadi baanii immoo deebi'anii waan sunni bichaa waan hin taane natti raawwataa ture jechuudha. Maaliif an nama waraqaa illee guutatee qabu nama seera biyya kanaa illee beeku kabajaa guddaan kabaje natti jaan kadhatan danga. Rakkoon qabu kana seeraan ni gaafachiifna. Rakkoon qabu kana dhiyeessa. Amma silkiin tokko narratti cufate. Sani ati chaarjirra godhadhu. Ofiidootti shee godhaa miti ofiidootti shee godhaa ammatu. Ajjiraatti ofiidoo sheeritti godhaa. Amma Toofiq Dadoo kana Toofiq Doktor Toofiq moo akkam isa kana inni yakka kana keessaa qabaa? Toofiq Dadoo qabu godina isaa jira fakkaata. Somaaleedha jechuudha. Somaaleedhaa mi kan sadaffaarra jiru? Somaaleen sadaffaa jiru. Somaaleen muurii natti qabata. Muurii immoo natti qabata. Dhiisii kan gorsee dadhabe. Muurii natti hin qabatanii isa waan waan irraan baratu dhiisii jedhee gorsee dadhabe natti taphata jechuudha. Uummanni dhala ormi uumaatti bata. Adda hojii hin qabu. Biyyi kun biyya baqaati. Kiraa manaa waan hin qabadhu hin qabu. Maallaqa ofirraa bitan jira. Maalni jedhanii natti qaladhanu. Akka dhiiraatti gadi baanii dubbatan. Ummata soolollee na godhaadha. Fadil baga nagaan dhufte. Nagaa jirtu akkam fayyaadha? Nagaa jirra.
Maal ta'e? Toofiiqii biraa ijoollee toofiiqii dadhabbii jedhu godhaa. Toofiiqii dadhabuu. Ahmadiin. Turte Habibi akkam nagaadhaa maal taate Habibi? Maa gadi baasanii shaatamaa qofa. Bakka darbanee bakkee irra mulee. Anaare beektaan anaare maaliif mana waan hin qabu qabu maallaqa illee qabu. Uummanni kun muudii natti qabachuu fakkeenyaaf waan fedhan akka taanu maaliif natti roorrisu maaliif jaan kanatti darbu. Mootummaa yoo hin deeggare maaltu jala galche nama waraana keessa illee ture biyyatti jechuudha. Biyya daangaa biyya yoo hin deeggare maaltu jala galche. Waan jala galche wala. Toofiq Dedoo ergataa ol galchi ilaali. Toofiq Dedoo. Ababaa darbaar argatu laatee. Waan jedhanetu annama qaba ogarti. Toofiq Dedoo waa darbe. Toofiq. Namni qaba biyya kana guutatee qabu. Ammallee kan qabu kisi namatti manuudhaaf irra akka namaatti kisi barbaada. Egalee waa kasa barbaada. Garuu ambaasii Itoophiyaa hin dhumne jedhaniiru abbaa biyya qaaniiru silkiin irratti cufate. Maaliif jaan kanatti darbume? Qabaa jira yeroo takka bakka shabakaatiin socho'ini. Wayi shabakaan naannessa. Amma obboleessa keenya dhaggeeffadhaa. Amantiin jechuun nama deeggardaa salgii namaatti suura namaatti dhaabbataa ture wanti naan kutarraa wal qorin hunda nama bira dhaabbataa ture. Har'a jarri kun immoo deebi'anii nagadanii na arrabsanii xiqqeessanii bakkeetti gadi baasanii darbanii jechuudha. Isin galee bakkeedhaan dhufanii ka'anii. Kanaaf makalaakiyaa warri ganda keessaa illee baruu qabdanii ambaasii Itoophiyaatti illee Abudabiidhaatti meera. Silkiin kun irratti cufate silkiin ni cufate kunuun lama qaba. Itti dawwalee meera kunoo amma bakkeen jira jechuudha. Jara kana seeraan hin gaafachiisa. Rakkoon qabu biyyi kun biyya seeraati waan ta'eef namni keessa nama raajabsu jiru. Garuu ani nama barate naa sooraruu danda'an waa biraatiin. Garuu kan naarsiin naan boo'ee natti fayyadamanii ka'anii deemanii na zolloman. Akka mana keetiin illee hin beeku. Ni gaama. Dhagaye mana keetiin hin beeku har'a wanta hin sinneef garuu akka obboleessa tokkootti waan si fayyadu nasihaa tokko si himee deemuu barbaada obboleessa kiyya. Dhugaa dubbii jechuudha. Jechuun akka ilma Oromoo tokkotti si jaalladha. Qaamaan wal wallaalullee asirratti si beeka akkuma nama tokkootti. Nasihaanaa waliin sin jedhee isaatii kana isaatiin lubbuu keessa jiru biyya baqaa kana keessatti taa'inna nasihaanaa wanta. Amaddiin nasihaan akkanaa hin jiru. Aboo nasihaan akkanaa hin jiru. Waan jarris irraa fayyadamaa jiranis argaa jirra. Waan jarris fayyadaa jiranis argaa jirra. Tokkoffaa abiyyiin nama umurii waggaa 21tiin biyya bahee dhaabbata ture har'a qofaa miti nageenya biyyaa labsuudhaaf. Haadha maatiin eebba namaatti iddoo namaatti argaa turtanii dhaabbataan ture. Mantiiraan kutaraa waliin qulqulluu wal ganya nirsi jennee harka keenya jennee hundi nama bira dhaabbataan ture. Har'a gadi baasanii shaa'oo gadi baasanii bakka itti maaltu fide. Har'a maallaqa bursaa keessa dhabee turrisanii. Janganatti maal natti dhaban. Ankan naarsee naannoo bu'ee naannoo bu'ee kan jaridaan kan tirbe. Amma jarri irraa fayyadame kanallee wala yakka tokkoffaallee lammaffaallee Hajji Huseenillee kan alatti itti darballee gaafatamuu qaba qaama seeraatiin nama achiisi fuudhee imbaasii bira si geessu yoo jiraate nuugoota imbaasii waliin haasofnaamutti sirreessuu dandeenya. Ambaasiin hin dhumnaa jedhaniiru. Ambaasiin dhumnaa Abudabii dhaadhan muriira alaaf ittiin dawwalan alaafii jechuudha. Alaafii Dubaayitti. Ambaasii alaafii Dubaayitti jechuudha. Har'a inni faarani. Lookiin eegeefin ture. Garuu immoo har'a tuffiin akka tuffate silkiin irratti tuffate silkii guuttachuudhaaf manni jiru manni beeku jechuudha keessa. Garuu ana amaddiin hin jedhu gootonni sibiilaati nama sodaa tokko hin qabne nama ajjeesee tuffeetti immoo jechuudha hattuu baalage maaliifi nageenya itti mirqa Oromoo tokkotti kabajaa itti himeera. Gorsiiras. Maqaan walleedhaa nama biyya kana dhaabbataa ture akkana gootanii alatti gatuun keessa waan gaarii. Nama biyya ofiitii fayyadamee dhaabbataa ture gadi garbummaa jala oolchuudhaaf natii taphataa turan jechuudha. Kanaaf waa qabaachuu qabdanii. Kanaaf mootummaa bira naqsu turan mootummaa fi doktora biyya ministeera jechuudha Dubaayii na dhufu. Dubaayii dhufee haala uummanni Dubaayii itti jiruuf annanii maafi an Dubaayii keessatti jechuudha tokko tokkoon. Maaliif hicciitti jira ala mana irraa waan hin beekuuf har'a mana illee ittiin kiristaanaa yeroon birii qabus gadi baasanii filannus bakkeetti gadi baasanii darbanii jechuudha. Har'as immoo
Maallaquma kiyyaan budemi manjatti qaadii biratti makiinaan baasii qottanii achitti caakkaa keessa jechuudha mana qaayisatti timaatima nyaata ture miidiyaa kanatti jechuudha. Ilmoo namaa ta'e jechuudha. Oromoo ta'e namni nyaata abdii keetaa coobii nyaata naa bitee jechuudha. Hundi si yoo dhiira taate namni gadi baatee waa tokko jiru na soraatu hundi jechuudha. Dhiiga muuziisaan garuu kan naadeen boo'ee biyya gubaa kana keessa nan gubadde. Biyyi kun biyya gubaati manneen jiru afaan inni tajaajile kan naadee boo'een. Wallahi maali biyya kootiif Ahmadiin warra akkana isaanii qabda maqaa guutuu isaanii adda baafattee beekta warra akkana si miidhaa jiru. Hunda jiraatu qaban baay'ee waliin naannoo bira naannoo. Kan biyya keessa jiru beekta. Alex Tayyaan irraa quban qaba. Alex Tayyee sammaa qaba. Isammaa dhagaa fuudhaa Alex Tayyee maqalaa kiyaan jechuudha. Isammaa akka inni lafa jalatti Kama siyasati. Alex, kakaknya jeruk Alex ini Abdi Hussein Mubarak Musamma Hamza Hashim kan Dubai ngi terus jechuudha dangaa terbitas. Isa warra biyya ambaa jiru biyya warra embaasiidhaaf beeksisiiti kan biyya keessa jibicha eeruu nutti bakka. Kana bakka. Akkasii keessa jiran inni warra biyya alaa jiran Da'iiqaas hundee keessa akka inni fuudhuun barbaada. Maaliif nama deengaddee Oromiyaa kanaaf gumaacha guddaa aarsaa guddaa kaffale. Har'a jedhu immoo gaafa isin gadi baatee konkolaataa nyaattu bakkee adiitti dhiiganna danfeen. Amma ummata akka seeraattillee akka namummaattillee akka oromummaattillee mucaan kun akkana Ani immoo namaati. Ani immoo namaati. Akkanatti bakkeetti baasanii gatanii gaanaan. Akkanatti bakkeetti baasanii gatanii naan jireenya jedhaa ta'uuf fitanii ilaaltanii. Maaliif? Ilmoo namaati. Dangaa Kali bawa kali dia bawa singgah. Doktore kan kejar bukan agak. Kali tinggal cabai orang Nusira. Yule biar jangan tujuan. Koya nanggal cah. Ala kita yang mana tadi muncul ada makalakian. Ala kita Ketika saya mau Mubarak Musamma Hamza Hashim Somali kursi nanti dia jalan Somali orang Dubai ini bukan orang Dubai amat nari ala kita yang mana kati ala kita ini record di sana boda video rawaramne share gana no Alex no kawara apa bisa jalan ke jira gara mun kabu mau cangku akan gargara nih main kita teatro di satu Alex kita jadi bahasa ini pakai terban sawi masih sawi bola no god ada bakka rakatan hundatti nama siniyawatu dandawda nama biyyaaf dhaabbataru Ahmadiin illee akkasuma isin fayyadaa ture Ahmadiin har'a gadi baastanii bakkeetti oromummaan akkamitti isin hin gubne dhiiga keessanii mucaan kun sabiyyiidha nama har'a biyya tokkoof dhaabbachuu danda'u nama borbaratee biyya bulchuu danda'u akkamii yakka kana irratti raawwachuun keessaa waan gaarii miti. Ani bitte baasii na bo'ee nan gubadde edee bakkeen bule har'a immoo gadi dhaabanii yeroo jedhanii jaangaatti akka jiraattu gadi baasanii hin dubbanne. Maaliif ana wallahi eda nama shanin marse nama shan an kophaa kootte jechuudha. Na afaaranii nama kootu hin jedhin an nama namtaa jedha qabu miti harkaan jechuudha. Kanaaf uummanni kun akka hin jijjiiran mucaan hojii hojjetu mucaan kana akkana jedhanii gas irratti komisiyaan guruppii kan jedhaa ture Mubarak Musummaati. Atis kee Hamza Hashim Abdi Hussein immoo dheedhaan fuudhee kee interviyuu waraabee OBS irra gadhiise jechuudha. Na waraabbate interviyuu hin gurgurate jechuudha na waraabbate. Gaafa kana dhigna beena. Amma qaamni dhimmi ilaallatu jechuudha mucaan kun yeroo hawwaati jama yeroo hawwaati ummata dhiiga keessanii mucaan kun ijoollee keessanya Aleji
qaama dhimmi ilaallatu tokko biraan gahaati achi keessaa akka nuufuu siftan kabajaan isin gaafa. Kali di jole biya teti. Bakket na katanya ni rufte na foto mana mama nuru itu beran jira. Rumah tu kau dah harga kali bahasa ni bakket na beri. Ini bakkira mulin. Digale. Ayo sih kade. Mau mati. Ayo ni sih kade. Ab juse ni waktu gue. Abu Dhabi ada kena video. Interview na orang nama video orang dek. Obi ni interview yang kena bayar kat TV dan. Ini. Abdi, tasgabba ilbadumiyati kasri. Gabbayat. Sar dominate. Badume. Ishi. Amma kan jaru college. Ishi. Sampai ada Bisa berkati, mau ambil dari dalam sih. Ilmu nama kita bacun, baru kita pasti nak kawat, baru itu mau boleh tinggal nak kawat. Mali, apa ni kawat sih? Biar lagi kita curi mali, gotuma kau tinggal sih curi. Waktu kau di batu benar biar kita belum kita nak sendiri. Mali ni, saudara yang kawan, ifa mana orati, nama wasura tu miti. Ini kali, gotu ni sibilat, motuma wana sabeti miti. Neganya biar lalu sudah, akata wasriknya miram. Amma motuma wara biya keessa funya qabe jala buchaa jechuudha. Wara biya ala dadhabsiise. Wara biya ala kana ammoo nuti afaan irraa qabsiisa. Har'a immoo gadi baasanii shan ta'a wajjira bakka itti rabu. Mootummaan makalaakiyaan qofti ergadhaati anis gorsa marmachaa dhaamsa. Makalaakiyaan Itoophiyaa tokko qofti ergadhaa. Makalaakiyaa warri gandi keessaa. Warri biyya keessaa bichaan. Makalaakiyaa bichaan ergadhaa. Gasii. Qaamni seeraa jechuudha. Maaliifi makalaakiyaa barbaachisa. Beer beesasaboch lagi pada beer beesasaboch lagi pada umat keenya gadi baasanii bakka itti darbanii waa'ee dhimma mootummaatiif naqeeqanii interview na waraabanii AI irra furanii gadhiisanii sagalee koollee jechuudha. Kan gadhiisee Abdii Huseenii kan bitame siisaa kan bakkeedhaa mootuu wayina maqaa kootiin fuudhee isaa waa'ee mootummaa irraa qaban beer dubbadhu mootummaa kuffisuudhaaf qabsaanii jiran jechuudha kun. Ambaasii Itoophiyaatti jawwalee ambaasii Itoophiyaa silkiin illee cufaadha. Biyya shorok keessaa jedhanii eeganii warri immoo diina keenya ilaaluun beektanii sababii mootummaa ta'e dhaqanii baasanii bakka itti darbanii kan ammoo hundi keessa quba qabdanii kanaaf ijoolleen warri oromummaa wayisiitti dhaga'amu edda bakkeen bulee biyya gubaa kana keessatti jechuudha. Wayii maatiin kiyyaa akkuma keessanii maatii erga qalleeyyiidhaa maatii jiraachisu an biyyaa malee qabsoodhaa biyyaan baanee gaafa jedhanii mootummaatti qabsaan immoo onni na danda'uu dideenna onni na dideennan gorsee dadhabee itti cabsee himi. Innaan na dadhaban jechuudha. Kanaafi warri qaama seeraa Itoophiyaa makalaakiyaan illee gaddaati ambaasii Itoophiyaa yoo jedhan jiraatan gaddaati lakkoofsaan kosii waan kenna dhuftanii fuutanii jechuudha bakkeetti gatamee jiran. Bakkeera argaa laa kuno. Gadi baasanii bakkeetti naqatanii jechuudha kunuudha. Nagaatan miti. Shaantaa kiyyallee kunuutti. Duraan eebba jiraatatti du'a jiraatatti maallaqaan harkaa guuraa turanii har'a immoo harka guuraatti naamsanii. Manjaa fi qaalee baratanii Abu Dhabiitti keessanii naqatanii Abu Dhabiitti mana keessa ture jechuudha. Buttaa kaatiin irratti gubatee naan argaa turte miti. Kun namatti maantama nyaataa ture. Ilkiin kun hin cufatila. Kanaaf ijoolleen keenya warri dhuguma Ahmaddiin dhannee fuudhee ambaasii wajjin rakkoo isaa furraa warri jechuu dandeessan warri dhuguma Dubaayin keessa jirtan gubaa biyya kanaan beektanii abaaboo darbaatii ol seenaa. Wallahi itti keenya cufachuu keessa dhagaan kun jechuudha. Na argitan ulama jechuudha bakkeetti gatamee jira bakkeen jiraan. Waa'ee mootummaati maaltu bakkeetti baasanii yaa'idhaan waraabachuu keessa. Ahmad akkam Bareedu. nagaa eenyu si gate goodaatti? Aboo bakkeetti naqatanii naan bakkee jira miti maaxalaa tokko edema nama shanii namarsanii na dhaa'uudha nama waliin nama dha deeyan kaabee bitaa nama natti bitanii bakkeedha. Akkam Waa'ee mootummaatiif illigii waliin fidee AI irra mootummaa AI itti hidhanii mootummaa kee qoodanii interbiina waraabanii gadhiisan maaliif AI dhaan mootummaa irra soodanii sagalee kan koo waraabbatanii kaanii kan abbaran jechuudha akka mootummaa deeggareen na jibban. Kan immoo abbaan fedhe waan fedhe garuu wannaa maaltu jala galche. Nama deeggaree biyya hoogganaa ture nama hunda na beeka. Deeggaruu dhabaadhee maaliif jala galchee maaliif gadi baasanii bakka itti naqatu maaliif dhaqina fuudhanii shubbii booda jiru mooshii. Maaliif dhufanii akka nama namaa laafu. amma akkasiin jedhe Maal alas hin dhaabatiniiti
Hojii deemtee Ana maal hojjetta nama hojii si bakkee keessa. mul'im. Ede bakkee mul'e waa'ee hojii na taa'u taate bakkee mul'e si jira barka gubaa keessa mul'e kottu wayibo. Hojii mina malee hojii si keessa taate mudii qabata nanti. Sa'aatii namni lubbuu keessa jiru. Garuu wallaahi amma kalakkiyaa ol galcheetti minnaan. Wallaahi maatii keessanii dhumata. Wallaahi warra bulkaaba. Maatii keessanii Itoophiyaa jiru dhumata. Ani immoo makalakkiyaa ol galcheen tokko tokkoon itti himaa jechuudha. Ammas immoo hambaa Itoophiyaatti ni hima. Nama warra qaaquu ta'ee qabu biyya kana keessatti jiru. Gadi baaftanii waa'ee mootummaatiin bakka itti darbatanii miti rakkoo hin qabu. Uummanni keenya dhabameetii miti dhiifamanaa godhaati. Warra biyya shorokkeessu warra biyya qubichaa ta'anii tokkoffaa waa'ee mootummaatiin bakka itti baasanii darbatanii naqatanii ani immoo har'a mana kireeffachuudhaaf gahee maallaqa hin qabu. Duraan eebba jiraattis sargii jiraattis na duudhoo gahee harkaa cunaa turan har'a immoo gadee beennee nyaatanii obboleessi hin qabu aanii hin qabu biyya kana keessatti na rakkataadhaa Dubaayii keessatti jiru. Warri biyya keessaas warri biyya alaas baruu qabdani. Ummatuma warri diinota mootummaatu gadi baasanii bakka itti darbanii jechuudha. Ofitti naqamanii ka'anii. Viidiyoon itti naqamanii viidiyoon irraa waraabanii AI irra gadhiisanii TLF irra gadhiisan TLF irratti urwatan jechuudha. Viidiyoon waraabanii intarviidhaan. Kanammoo hundi keessan quba qabdan. Kanaaf hawaasni biyya keessaa makalakkiyaan illee makalakkiyaa warri biyya keessaas milishoonnis barachuu qabdani. An bakka itti gatameen jira sababii mootummaatiin gadi baasanii bakka itti darbanii innis immoo mootummaatti qabsaanii hidhatanii ka'anii biyya hambaa keessa utuu hambaa Itoophiyaa jiru nama na fuudhes nama intarviina waraabes hin beektani hundi keessan jechuudha. Argatanii har'a immoo gadi baafameen biyya baqaa kana keessatti gatamee jechuudha. Gaafa naalii dhabee gaafa obboleessa dhabu natti qufani. Daangaa natti darban. Na dha'uudhaafis humna hin qaban. Sinii galee. Ani immoo waa maallaqa qabaadheen inni qeeffadhu utuma mana kireeffadheeyyuu kiraa mana natti dhiisanuu jechuudha. Maaliif mootummaan deeggaran waan ta'eef. Abbaan fedhe qaama fedhe deeggaruu hin danda'u. Mootummaa biyya bareechaa jiru mootummaa biyya tolchaa jiru. Deeggaruun aybiidha. Kanarratti immoo yoo gaafi deebii qabaattan boolatti galtan barbaadadhaati makalakkiyaa leeluu hin galchaa. Hunda keessa yoo hin xaqqumee ambaasii silkiin kun cufate laa silkiin kun harkatti cufate kun cufachuu deemaa. Kanaaf rakkoo hamtuu keessa jira. Kan bakkeedhaa dhaqee Abu Dhabiidhaan na fuudhe Abdii Hussein kan ejimmaa lichitti illee waleen fuudhin jedhe isaa mucaaleen gadda karaarra na fuudhe jechuudha. Isadde walee shira kana xaxee akka biyya kana bulookamee galuu barbaadan ani immoo nama hiiqamaa qabu nama paasportii qabu abbaan fedhe qeensa narraa cabsuu danda'u. Kanaaf ijoolleen jimmaa qofti warreen Dubaayii keessa jirtan bakkeetti gatameen jira waan ta'eef kottaatii na fuudhaatii ambaasiidhaan na kadhataa warra kana. Warra dhaqee mastooqiyaan irraa waraabes warra natti fayyadames seeraan na kaawwachiisa. Yoo dhuguma biyya qabaattan yoo dhuguma ganda qabaattan sinii galee. Engaddaan kan gadi bahee qabes sababii mootummaatiin malee sababa biraatii miti. Sababii mootummaatiin shaantaa kee gadi baasanii bakka itti darban jechuudha. Dhagaa miti. Akkasuma amma sababii mootummaatiin shaantaa kee gadi baasanii bakka itti darban. Amma yoo wanaa bakka itti darban. Mubaarik mucaa yeesoo keessa bare jechuudha. Mucaan kun sagalee qabee jibbaanaa kenna jechuudha. Tiiftookiin kun baan godhee kan natti kuuseessa jechuudha qabatudha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hundi keessanuu quba qabaachuu qabdanii xalaata kan koo. An bakkeetti rakkataadha waan ta'eef. Wallaahi bakkeetti rakkataadha gubaa keessa jira. Kun shaantaa gadi baasanii darban wallaahi kun argattan miti kun adii qaba keessa jira jechuudha kun ola. Argattan miti. Garaas hin nyaadhu dhuguma. Waa'ee mootummaatiif yeroo jarri